Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota maatii chaanal Madda Walaaboo Miidiyaa irra guyyaarraa oduu qabannee argamneef jirra. Oduun kan isin faana turu Anaanisuu Ahmadi. Hammadumaatti akkan faana turtan gamanummaan isin gaafanna. Jalqaba irratti hanga fotuutuutiin eegalla. Hidha laga Abbayyaa irratti hidhoota baay'een kan ijaaramu ta'uu muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad dubbatan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Ablee Dongorootti haleelli humnoota finxaaleeyyii faannootiin guyyaa muraasa duratti raawwatteen namoota 20 caalaan lubbuun darbuun eeramee kan jiru. Suudaan keessatti rooba cimaa roobeen sigiggii lafaa mudatee lubbuun namoota 1000 darbuun dhagahame. Ameerikaan namoota paaspoortii Filistiin qaban viizaa dhoowwachuun dhagahame kan jiru kun hanga footoo oduuti. Bal'ina isaatiif walitti deebina. Laga Abbayyaa irratti hidhoota baay'ee ijaaramuu muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad eeran. Yaa Abbayyaa irratti hidhoota baay'ee ijaaruun biyya keenya qofaaf osoo hin taane naannicha ibsuu dandeenya jechuudhaanis ministeerri muummee Abiy Ahmad dubbatan. Dr. Abiy Ahmad kan jedhan gorsa isaanii dhimma hawaasummaa Daaqoon Daani'el Kibrati wajjin turtiiwwan waa'ee hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti taasisan irratti yommuu ta'u lagni Abbayyaa gannaa fi bona kan hin gognee fi laga dheerichaan addunyaa irraa fageenya dheeraa qaxxaamuraa deemuu akka ta'e eeran. Dhibeewwan siyaasaa tumsuu fi hanqina maallaqaa fi akkasumas dandeettii hanga yoonaa osoo hin hidhamin turuu fi akkasumas widduuwwanii fi akkasumas roorroowwan seenaa yeroo dheeraa ture kana hunda caaluudhaan hidhicha hidhuu isaanii eeran. Abbayyaa seenaa keessatti hidha guddichaa fi hidha biyyootan garagaraa Itoophiyaa osoo hin tajaajilaa ture ta'uun ni eera. Seenessa baroota hundaa keessatti jijjiirama ifa abdii heddummaataa akka ta'ee fi hidha haaromsa guddichaa ijaaramuun sadarkaa kanarra gahuu isaatiif ammoo cichoomni akkasumas gahumsa uummata Itoophiyaatiin hubachiisaa jiraachuu eeran. Dr. Abiy Ahmad hidha haaromsaa waliin ta'uudhaaf akkasumas ida'amaan hojjechuu isaaniitiif galata guddaa muummee ministeera duraanii kanneen garagaraa qabaachuus eeran. Kanaan booda ammoo lagni Abbayyaa irratti hidha dabalatee akkasumas ijaarsa naannawa baha Afrikaa fi akkasumas gumaata Afrikaa buusuudhaaf kan danda'an ta'us eeran. Hidhicha wajjin wal qabatee biyyoottiin falman kanneen garagaraa jiraachuu fi kunis gufuu akka hin taane walitti qabamuudhaan nu waliin ammallee marii gaggeessuus akka qabanis eeranii kan jiran. Biyyi Afrikaa biyyoota waloon guddachuu qabdu jechuudhaanis kan dubbatan ta'uudhaas odeeffannoo arganneerraa hubannee kan jirru. Mootummaan rakkoowwan naannoo daangaa irratti uummata Oromoo irratti hidhattoota naannoo ollaatti bobbaafamuu irra gahaa jiru furuudhaan kutannoo argisiisuu akka qabaatu kutaaleen hawaasaa garagaraa naannoo Oromiyaa himaa kan jiran. Uummanni Oromoo yeroo baay'ee keessatti biyya keessaa fi alatti ammoo uummata naannoo daangaa irra jiranii walitti bu'iinsi garagaraa uumamaa jiraachuu fi akkasumas du'aatiin lubbuu namoota garagaraa dhufaa jiraachuudhaas eeran. Kutaawwan hawaasaa garagaraa irraa kanneen garagaraa yaada isaanii kannaniin hunda caalaa nageenyi uummata Oromoo irra jiruu fi akkasumas birmadummaan naannoo Oromiyaa tiksuun gahee mootummaa naannoo Oromiyaati jechuudhaan dubbatan. Bakkeewwan hidhattoota naannoo ollaatti bobbaafaman haleelleen irra deddeebiidhaan irratti raawwatamaa jiraachuu isaaniitis kan beekame hoggaa ta'u warri yaada garagaraa iddoowwan garagaraa irraa laxxafaniif akkasumas miidiyaalee hawaasaa garagaraa irratti qoodanii jiranii mootummaan dhugumaan nageenya uummataa fi akkasumas birmadummaa Oromiyaa tiksuudhaaf kutannoo qabaata kan jedhus abdii tokko akka hin qabnes eeraa kan jiran. Milishaa fi akkasumas humna xiqqaa bobbaasuudhaan humnoota hidhannoo guddaa fi akkasumas gurmii cimaadhaan daangaa cehee dhufe ittisuun ulfaata akka ta'es eeran. Dhimmicha kana irrattis warreen ganda Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Ablee Dogogotti yaada kannaniin hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo haleellii wayitaa raawwatanitti gurmii guddaa qabaachuudhaas eeran. Faallaa sanaan humni naannoo Oromiyaa nageenya uummataan tiksa kan jedhu kanneen bobbaasan muraasa keessaa humna muraasaa fi akkasumas humnoota milishaa akka ta'es eeran. Naannoo Amaaraatti gurmii cimaadhaan gaggeeffamaa jiraachuun eerama. Humni muraasni nageenya uummataa tiksuudhaaf hidhannoo naannoo Amaaraatiin dhufan fuula dura dhaabbateen keessaa gartokkeen hidhattoota finxaaleeyyii kanaan ajjeefamuudhaas eeranii kan jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa bakka haleelliin hidhattoota finxaaleeyyii faannoo irra deddeebiidhaan raawwate kana irratti humna baay'ee xiqqaa fi
gatii hin taane bobbaasee akka jiru lubbuun namootaa yeroo ammaa kanas galaafatamaa jiraachuu eeran. Mootummaan dhugumatti nageenya uummataa tiksuudhaaf yoo fedhii qabaate bakkeewwan irra deddeebiidhaan haleelliin itti raawwate humna gitaa bobbaasuu akka qabu eeran. Milishootaa fi humnoota muraasa qofa ramaduudhaan ilmaan hiyyeeyyii kana dhumaa jiraachuudhaas eeran. Uummanni Oromiyaa biyya alaa fi keessa jiraatan ammoo bakkeewwan haleellii kun irra deddeebii raawwatan uummanni akka hidhatuuf deeggarsa gochuu akka qabus warri yaada kennanis eeran. Deeggarsa naannoo Oromiyaa tiksuuf gahee Oromiyaa maraati kan jedhan namoonni yaada kana kennan yoo xiqqaate uummata Oromoo naannoo daangaa jiranii fi humneessuun waan barbaachisu cinaan dhaabbachuun dirqama ta'uudhaas eeranii kan jiran. Kanuma wajjin wal qabatee godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Ablee Dongorotti haleelli humnoota finxaaleeyyii faannootiin guyyaa muraasaan dura raawwateen namoota 20 caalaa lubbuun darbuun dhaga'ame. Ganda Hoomoo Galeessaatti haleelli raawwateen lubbuun namoota hedduu darbuuf haleelliin hagayya 23/2017 raawwateen dura bakka buudhaan uummata biiroo bulchiinsaa fi akkasumas nageenya naannoo Oromiyaa si'a torba ol deddeebi'uudhaan uummata dhaqqabaa jedhanii yaada dhiyeessaa turuu eeran. Warri iyyata deemanii dhiyeessan keessaa hidhattoota finxaaleeyyii faannootiin guyyaa tokkotti namoota 20 ajjeefamuus eeranii kan jiran. Warri lubbuun darbe keessaa daa'imman, haadholii fi akkasumas manguddoolee garaagaraa akka ta'an eeran. Kanneen finxaaleeyyii faannootiin lubbuun darbe aadde Nafiisaa Adiyyee, aadde Hayaat Sheek Bashiir, Sheek Abdul Qaadir mucaa isaa waliin, obbo Abdurazzaq daa'ima isaa wajjin, obbo Muhammad Jamal Ahmad, obbo Jamal Faraa fi obbo Ibrahim Hassan, obbo Hassan Bakarii fi Aliyyi Tashaabaa akkasumas Muhammaduu fi Jawaar Abdusalaam Adam, Madaqsaa Najjaashii fi Amansiisaa Ibrahim Baatee fi Ahmad Yusuf, obbo Aliyyi Ahmad kanneen jedhaman akka ta'es jiraattonni eeran. Kanneen lubbuun darban malee namoota hedduun madaa'uu fi akkasumas dhaabbilee fayyaa garaagaraatti jiraattonni eeranii kan jiran. Kunis rakkoowwan Oromiyaa iddoowwan garaagaraa keessatti hammaachaa dhufaa jiraachuus kan eeru. Suudaan keessatti rooba cimaa mudateen sigiga lafaatiin lubbuun namoota 1000 takkaa darbuun isaa dhaga'ame. Sochii bilisummaa Suudaan lixaa keessatti sigiga lafaa mudatee yoo xiqqaate lubbuun namoota 1000 darbuun isaa beeksifamee kan jiru. Roobni cimaan naannoo sanitti galgala keessa kan roobe sigiggi lafaa kan kaase yommuu ta'u gandoottan tokko guutumaan guututti dhabamuun isaaniitis eeree kan jiru. SLM ibsa isaa baaseen gandi Taaras keessatti namoota akka baay'eetti ajjeefamuun isaatis dhaga'amee kan jiru. Sigigni lafaa kunis ganda Taarisiin guutumaan guututti kan barbadeessee fi gareen finxaalotaa kunneenis dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi dhaabbileen naannoo fi akkasumas idil addunyaa mara miidhame kanaaf gargaarsa namummaa hatattamaa akka kennuu qabanis waamicha dhiyeessaa kan jiran. Walitti bu'iinsi Suudaan keessatti yeroo dheeraadhaaf gaggeeffamaa kan ture. Walitti bu'iinsi sanis keessumattuu naannoon sun yeroo irraa gara yerootti dhiibbaawwan gama siyaasaa fi rakkoowwan du'aatii akkasumas rakkoon jumlaan dhumu biyya san keessatti gaggeeffamte akka turtes kan eeramaa jiru. Walitti bu'iinsi waraansa Suudaanii fi akkasumas humna saffisaa RSF gartokkee waraana gidduutti uumameen namoonni hedduun naannoo kaaba Daaruuf irraa buqqa'uu gareen martii himaa kan jiranidha. Kunis naannoowwan sanarraa warreen buqqaan gandi guutuun yeroo ammaa kana keessatti dhumuun isaatis eeramee kan jiru. Rakkoowwan irra deddeebiidhaan yeroo tokko gama waraanaatiin yeroo tokko sigiga lafaatiin naannicha miidhaan guddaan irratti gaggeeffame akka jirus eeramaa kan jiru. Ameerikaan namoota paaspoortii Filistiin qaban hunda viizaa dhorkuun isii dhagahame. Ameerikaan namoota paaspoortii Filistiin qaban kanneen West Bank, Gaazaa fi akkasumas diyaasfooraa turanillee dabalatee viizaawwan kanneen dhaabuu fi kanneen kanaan dura fudhatanillee addaan cituu isaa miidiyaan biyyattii kanneen garaagaraa gabaasaa kan jiru. Tarkaanfiin kunis erga Ameerikaan walii galtee dhaabbata biyyoota gamtoomanii New York
gaggeeffameen booda qondaaltonni Filistiin 80 tahan viizaa dhorkamuudhaan guyyaa muraasaan booda kan dhorkame ta'uudhaas eeranii kan jiran. Hatattama sanitti ammoo namoota 80 irratti viizaan dhorkamuun isaatis dhagahame kan jiru. Jalqaba baatii hagayyaa keessatti namoota Gaazaa irratti imaluu barbaadan viizaa dhorkuu isaanii gama turistiitis ta'e gama biraatiinis addaan kutuu isaaniitis eeran. Murteen hatattamaa kunis jiraattota West Bank Israa'el qabatame dabalatee Filistiin hunda kan ilaallatu ta'us eeran. Kunis lammiilee paaspoortii biyyaa qaban hojii fi qo'annoo yookaan yaala fayyaa dabalatee sababoota adda addaatiin gara Ameerikaa dhaquu akka hin dandeenyees iyyanni isaan irratti fudhatamee kan jiru. Haa ta'u malee ministeerri dhimma alaa Ameerikaa tarkaanfii kana ifatti kan mirkaneesse akka hin taanee fi seera Ameerikaa fi akkasumas nageenya biyyaa kabachiisuuf tarkaanfiin qabatamaa fudhachuun barbaachisa jechuudhaan dubbatan. Gama biraatiin ammoo michoota Ameerikaa biroo ji'a darbe keessatti Faransaay, Birteenii fi Kaanaadaa dabalatee Filistiiniif beekamtii akka kennanis beeksisanii akka turan ni yaadatama. Pirezidaantiin Filistiin Mahmad Abbaas qondaaltota biyyoota addunyaa walgahii yaa'ii waliigala dhaabbata biyyoota gamtoomanii Niwuyoork gaggeeffamu irratti akka hin hirmaannes dhorkamuu isaa kunis sababa viizaatiin ta'uu qondaaltonni Ameerikaa viizaawwan akka isa dhorkates eeraa turuun ni yaadatama. Filistiin ammoo gocha nagahaa gufachiisuudhaaf jedhu irra dhaabbachuudhaas eeranii kan jiran.